Jira jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenya baga nagaan dhuftanii. Dr. Birboo Caalaan jedhama. Har'a waa'ee Deltaa vaariyaantii tokko irrattan waan tokko odeeffannoo haaraa fi waan jiru update sin godha jedheeni kanan waa qabadhee dhufe. Akkuma beektan Deltaa vaariyaantiin kun dhiyoon kana erga COVID-19 as akka haaraatti yaaddoo guddaa uumee jira jechuudha biyyoota addunyaa gargar irratti. Akkasumas immoo qorumsa guddaa modern medicine irratti qorumsa guddaa ta'aa jira. Speeshaalii erga Deltaa vaariyaantiin kun babal'achaa dhufe jechuudha. Sanuma wal qabateet anis har'a waa'ee Deltaa vaariyaantii kana garaagarummaa jira maal takka adda isa godhu akkasumas immoo haalli ittisaa fi to'annoo isaallee maal fakkaataa impaaktiin inni fayyaa namaata irratti qabu kan alfaatiin gargar immoo tokko kan jedhu irratti waan tokko update sin gochuuf dhufe nu hordofaa. Egaa akkuma quba qabdan COVID-19 keesii kana sanyiiwwan vaayirasii koronaa kun kan fidan alfaa, beetaa fi deeltaadha. San keessaa amma waa'ee deeltaa kanaati irrattan waan tokko kanan ani isiniin jedhu. Akkuma beekamu Deltaa vaariyaantiin kun dhiyoon kana Diseembarii 2020 biyya Indiyaa keessattidha kan inni argame. Biyya Indiyaa keessattidha kan inni yeroo jalqabaatiif argame. Diseembarii 2020 achirraa ka'eetidha. Yeroo ammaa kana Deltaa vaariyaantiin biyyoota addunyaa naannoo biyyoota 98 oliitirratti biyyoota 98 caalan keessatti keesiin kun mul'atee jira. Biyya keenya keessattillee mul'ateera ragaa jedhutu jira. Akkasumas waan tokko garaagarummaan jaraallee mallattoo irrattillee siviiriitii yookaan immoo hammeenya irrattillee waan tokko hin qabu. Epidemiolojii isaan gana jedhe gara mallattoolee isaatiitti darba. Mallattoolee irratti Deltaa fi alfaan kun baay'ee garaagarummaa hin qaban. Almost mallattoo irratti wal fakkaataadha mallattoon isaanii. Wanti jedhamu garuu mallattoolee irratti garaagarummaan jiru baay'ee hin jiru. Garuu wanti jedhamu CDC'n kan jedhe alfaa vaariyaantii kanarratti hamma argamu caala Deltaa vaariyaantii kana keessatti waan argamuuf keezii hammaatan kana keessatti ni baay'ataadha kan jedhe. Kan biraa immoo mallattoon Deltaa vaariyaantii irratti baay'ee beekamaa ta'e dhageettii dadhabuudha. Mallattoo dhukkuba kanaa keessaa baay'ee kan kaan irratti beekamaa hin taane dhageettii dadhabuu yookaan hearing loss waan jedhamullee as keessatti baay'ata. Mallattoon kun baay'inaan Deltaa vaariyaantii kanarrattidha kan argamu. Akkasumas immoo mallattoo biraa kan akka mallattoo hamaatitti yaadamu blood clotting yookaan immoo kan tarsuu dhiigaa sana irrattirree isa kanarrattirra beekamaa jechuudha kan tarsuu dhiigaa. Inni kun asirrattirree jira garuu baay'inaan kanarratti argamaa jechuudha. Kan biraa maaltu adda godha jedhuuf Deltaa vaariyaantii kana wanti ijoon alfaa fi Deltaa vaariyaantii adda godhu haala faffaca'iinsa isaati. Faffaca'iinsi isaa faffaca'iinsi Deltaa vaariyaantii kanaa baay'ee hayiidha. Kan alfaa caala more than 2 times dachaa lama ol caala. Kan alfaa vaariyaantii kana caala haalli faffaca'iinsa isaa dachaa lamaan kan alfaa vaariyaantii caalaa jechuudha. Sanirraan kan hafe wanti baay'een wal fakkaata. Kan biraa impaaktiin inni daa'ima irratti dubartii ulfaata irratti warra koomorbidiitii yookaan dhukkuba biraati irratti qaban wal fakkaataadhuma. Riisarcharoonni baay'een akka jedhanitti Deltaa vaariyaantiin kun tiraansmiishin reetii isaatiitu hayiidha malee amma daddarbiinsa isaatiitu baay'ee ol ka'aadha malee dhiibban isaan qaban baay'ee alfaa caala hammeenya hin qabu jedhu. WHO'n garuu hanga tokko siviir ilnasii yookaan immoo keezii hamaa fiduu kanarratti Deltaa vaariyaantii kanarratti irra baay'ataadha kan jedhamu.
Inni biraa ittisa isaati. Wanti guddaan ittisa. Ittisa kanarratti ittisni isaa alfaa fi deeltaan almost wal fakkaataadha. Lamaan isaaniifiyyuu talaallidha. Ittisni inni ijoon talaallidha. Inumaayyuu CDC'n gabaasa yeroo darbe baasa irratti namoonni umuriin isaanii waggaa 12 darban hunduyyuu talaallii kana fudhachuu qabudha kan inni jedhu. Kan biraa of eeggannoowwan duraan namni hunduu beeku isa sun akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Inni sun dirqama ispeeshaalii wearing mask maaskii godhachuun mandaatoriidha jechuudha. Of eeggannoowwan biraallee akkuma jirutti ta'anii. Kan biraa wanti deeltaa vaayirantii kana ammas adda godhu xiqqoo namni tokko erga talaallii dhukkubichaa fudhatee as dhukkubichaan qabamu. Talaallii fudhateera namni tokko garuu namni sun carraa dhukkubichaan qabamu ni qaba. Xiqqaallee haa ta'u malee ni qaba. Innis maal jedhama? Breakthrough the infection jedhama. Breakthrough the infection jedhama. Garuu wanti nama kana immoo ammas adda godhu dhukkubichaan qabameera. Garuu mallattoo inni agarsiisu baay'ee xiqqaadha. Waan dhukkuba hamaadhaaf isa saaxilu jechuudha. Inni kun breakthrough the infection kun alfaa kanarra deeltaa kana keessatti irra baay'ata. Kanaaf gabaabumatti biyya keenya keessatti talaalliin kunis babal'inaan hin argamu. Ogeessota fayyaatii fi warra dhukkuba dabalataa qaban warra namoota umuriin isaanii deddeeman irrattidha kan kennamaa jiru. Otoo danda'amee garuu hanga danda'ameen namni umuriin waggaa 12 darbe hundu vaaksineet otoo ta'e gaariidha. Hangasittuu garuu namni kamiyyuu of eeguu qaba. Dhukkubichi ni jira. Tarii haallitti dhukkuba yeroo tokko amanuu dhabuu maal kun ni jira. Garuu dhukkubichi immoo akka jiru namni keessa isaatti hubate of eeggannoowwan duraan bare san gochuudha. Kanadha har'a wanti qabadhee dhufe kana mata duree biraatiin hanga walitti deebitu nagaan tura. Yoo isinitti tole YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa.